Video tokko hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Shamarran garaadhaa waa qabdanu garuu ilaaluun dhoowwaadha. Wanti kana garaarraa uffata fuudhanisan iyyuu aadaan rakkootti sabbaa warra baay'ee maaloo baay'ee maaloo baay'ee maaloo wayyoo 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 wayyoo. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota Fuad duratti argamtan akkam jirtu? Eeyyeen akkuma beekamu TikTokii paartii lammaffaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Ajaa'iba! Viidiyoo tokko hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Shamarran garaadhaa waa qabdanu garuu ilaaluun dhoowwaadha. Akkuma beekamu waadaa isiniif seenee jechuudha. Haalaan miidhagoo kan ta'aa fi bashannansiisoo kan ta'anii chaanaaliin Fuad jechuudha. Egaa akkuma beekamu imaamaa dee adda addaa finnee isin qunnamsiisaa jirra jechuudha. Waan raajii isin agarsiisaa jirra. Har'allee qabadhee dhufeen jira. Waan dhorku qaba chaanaaliin Fuad jechuudha. Maal dhorka? Shamarran garaadhaa waa qabdu dhorka jechuudha. Maaliif diqqoo garaa keessaa mucaan እንደዚህ ይላል ማለት ነው። በርባችሱ jechuudha. Shamarran ulfii ilaaluun dhorkaadha. Ijoollee waggaa 18 gadii ilaaluun dhorkaadha. 18 oliif eeyyamama jechuudha. Eeyyam. Maal gochuu qabdu ree? Warri haaraa dhuftan nooruu anaa dhufu. Qaqqaaliiwwan obbo Nayemar Fuad bira haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan nu waliin bashannanaa. Yoo feetanoo fataa zanaa jettanii jechuudha. Akka barbaadanitti viidiyoo kwaalitii kan ta'e asirratti isin gadhiifna jechuudha. Obbo Nayemar Fuad guyyaa guyyaadhaan isin bashannansiisu jechuudha. Maatii jaalalaa ta'a. Haala kamiin subscribe gochuudhaan yeroo gadhiifnu akka yeroodhaan dhufee isin bira kachee dhuwan jechuudha. Eeyyeen. Yaada yoo qabaatan egaa haala miidhagoo akkanaallee waan bashannansiisu yoo qabaatan WhatsAppiin keenya kun asirra jira. Nu erguu dandeessu TikTok irraa buuftanii jechuudha. Nutillee sagantaa isaa eegnee asirratti isiniif qabanii. Warri erga siyaasii jirtan immoo laayikii xiqqoon dagatanaa giida nuuf ta'a jechuudha. Akka nuti isin bashannansiiftu humna nuuf ta'a jechuudha. Amma itti fufnaa eeyyan laayik gochuun dagatanaa hundi keessanuu yoo diddan immoo nagariyyoo والفتو طارا يجو أكلت الله يادي والفتو طارا يجو نور ولا يعرف هرمبو وانا جايباتو كوسني في دفع مجا بوليتيكا لك بجامتو في جالتمتو عادي نجست جرمتي نجست عادي نجست وكان بسلام ودا فواد شو نقام بقدر حالاني دانسي يرو حارا دانسي يرو أما باجرو كلاجو دانسي نيتون دانسي برا كمان ماف دقدمي تقولت فاشني يجو سرب سراب بيجي أنسنا يجو لا راب بيرا ممتي ميلتك إسنا فيرين دبيا ترتي غاري
አይጨፈርም በእውነት ነው የምልሽ እኔ እንደዚህ አይጨፈርም እንዴ ሸም እኮ ነው ለምሳሌ ዳንሲ ሰከየን ሰላ ዳንሲ ሰከየን እንደዚህ ይባላል እሺ እንደዚህ ዝም ብለው አደረግሽ እንደሰበረዛ ባወራ አደረግሽ ባወራችሁን ከማይ ባወራችሁን ባመናችሁ ዳ በዚህ ዳንስሽ ነው ባመናከ ጉረቴቹ በጣም ለየት ያለ ዳንስ ነው በእውነት ነው የምልሽ እኔ አከነትጂ ሐለከናኒ ዳንሲ ሳገርሲፍቴ ነማ ሐወታይቹ አንዩ ሲ ሐዌ በር አናዩቶ ጅልቤንፈቺፍተ ጊፍቲኮ በቃ ሲንፉዳፋ አደረኩ ሲኔሳ ባወራ yoomuu argattu baamanaati yoomuu argattu nortu bawarraalle naamani mee nikistee koo isin affeera gamanuma gara nikistee kooti isin dabarsaa jechuudha ijoollee koo waliin naa bashannana laayik gochuun dagatina Devine dufnerra አደረኩትን ሳባወራ ከዛሬ በኋላ እኔ አባወራሽ ነኝ በቃ ይሄ ዳንስሽ በጣም ነፍረቴ ነች አቶአቴ አባው በናይማር ፉአድ ጅልቤን ፈቺፍቴ ተቹ አተው ሜኬሱ ለመታም እኚህ ሲልቃው ድርፍ ቤት አማቲ ቹን haadha warraa kiyyaa jechuudha. Haadha ishee isinii qabatee dhufeera. Amaatii kiyya jechuudha. Maali isaan immoo hedduudhuma kana eenyuma asii kana baamanaatii walii kanii ilmoo kennataniiru. Ilmoo sadii walii qabu. Sakaan fuusifataniiru. Amma immoo gara Dubaay kanatti imalanii jiru. Eeruun nu geesseetti jechuudha. Amma erga achi deemanii immoo de fatame fata daawwattoota Fuad shootii wal bara nooru anaa dhufu abaye malo koya abaye malo harargee ma bolise ne jalo dirom nere fitifa abaye malo mal godisto abaye malo abaye malo wayo kasi mal de katane addi kanamo addi makanamo sarati abaye malo mo ya ilmo ko malo ida male ya abaye malo ida mai rokan ya ilmo ki ya ilman ki ya malo jirtu jama jedama kasi shelisa dammata kasi jedinai ugawa kaas nindira barbaachisu wanti kun maali ilmoon keessanini isinoo aadaa ilmoo keessan argitanii akkamitti dhuftanii abaay'ee maaloo itti asirraa kama dubbii adaraa seeraa deebisaa kun isin irraan bareedu isaa maal dirree tokkokkee taa'uun sa'aatii kana isin irraan bareedu isaa hidee maali isinin jedhe mariyaan abaye malo ya barbayo abaye malo uy abaye malo mal de dara rabbi mal isa wale mtaw wanta kana barbajis lo wallahi barbajis isa wajhi tadai dubdi sinu kubdi gara bode ti okana serbitan dokto kirre yochun dubdi sinu kubdi etani ani sini biadu dawa kana fu de isa yookiin immoo mucaa keessan isiin fuudhee nangalchaa jira laa fudhaa gala lammaffataa sirra dhuftanii naani intaloo keessan isii hangafaan fuudhe sana jechuudha isiniif deebisa fudhaa karaa baatanii baa maasira sigaa abbaa siitiin qaata wal dhiiftanii asirratti dhuftanii nurra bashinaa'e dirreen tokkokkii dirree qeerrooti qeerroof qeerretti irratti bashannanuuf eeyyamama jechuudha deef akkoodhaaf hin eeyyamamu deeri isaan finaa rabbi isa abaay'ee maaloo bo Nayemar malo jechuun iftalu simbor
Nayemar malo, Nayemar malo, Nayemar malo. Ha. What of Tani Nayemar malo? You choose Hanson as an agent. Ilmo case and Nayemar malo. You choose Malo went to Canada. That's it. I decide. Isa Abaya malo in Takabashanati. Yen Amma Tiktoki direct Tuktoki. Irraitu. Nada me the Kiza and Tani. Avadesi or parties at the first hanga with Trimuti. Bye bye. Like it to Kundagatana, Abaya Maruta Casana Ferre. We are got it. Abaye malo, Abaye malo. Harargee se Maafi se nejalo. Hiro mere fititi. Robe sila la bangenye. Botu kachegi ya bole. Malo wali galate. Igam ne gadini. Gati edu itibable. Bokan ne barbachan. Akkalamu